iyyannoo koonsi tolkabaa na argiif dhagayi keessa haqiina jalaan godhin galabaa irra caaltu ilmaan aadaam ummata nabiyyal hudaa warra nabiin kee caalee filamee nabiyyoota dabran hundaa warra saamiin gaaddistee fi kan dachiinis baatte duydaan salaamtaan qoosinaa gahoo bakka keessa jirtan hundaat assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sin hagaamu rahman nisaa kan shahdaatayni ragabaatu kan sifiileen si badhaase rabbiin islaamummaadhaan jiraattu gara yaada kootiin dabraa kan hin qopheeffadhee dhufe jaramaa kaafwaa'in isaanii faarfamaa jaarraa iddoo dhufe hojii isaanii keessaa bichuusi jechootaan waliin godhuunfe dhufe guutummaan dubbadhu